amala bareedaa ijoollee keessa kaa'uudha. Akka ijoolleen amaanaa eegdu barsiisu, nama kabajuu barsiisu, dhugaa barsiisu, iccitii namaa akka isiin dhoysitu barsiisu, akhlaaqa gaarii barsiisuu qabda jechuu ijoolleeti. Abdallah ibn Aamir rasuulli mana keenna jiran jedhe gaafa tokko, haati tiyya koottu timira sii kennaa naan jette jedhe. Rasuulli waan jedhaniin alayhi salaatu wassalaam, timira kana osoo kennuufii dhabde koottu waa sii kenna jettee yaamtee yoo sobde kijiba taatee sirratti barreeffamte dha rasuulli. Ati ijoollee tee wajji akkam jirte? Ijoollee tee dura teetteen kijibin, ijoollee tee waan fofokkataa akka sirraan dhaalle. Kanaaf ijoollee tee tartiiban guddisuuf dura nama gaarii ta'uu qabdaati. Ijoollee akka isiin salaattu godhuuf ofii salaatuu qabda. Ijoolleen abbaa laalti. Ati abbaa fakkeenya ilmoo ta'u ta'i. Yoo horuu taate bineensi illee in hora ilmaan. Kaayyoon islaamummaa keessatti ilmaan horuu qofaa miti jechuudha. Al-khuxwatul caashira inni kurnaffaan daangaa wahii ijoollee teetii godhuu qabda. Ijoollee tee bakka hundatti ushururuu fi harkarra qabuun hin barbaachisu. Hishaam ibnu Abdilmalik ilma isaa waggaa tokko akka inni gaangee faradoo gaala yaabbanne dhorge, akka inni waa yaabbanne. Maaliif dhorge? Iqaaban lahu calaa cadami huduurihi salaata aljumcaa. Sababa mucaan isaa salaata jum'aa dhufuu dhabeef waggaa tokko yaabbii dhorge jedhan Hishaam ibnu Abdilmalik rahmatullahi alayhi. Umar bin Abdulaziz غاب عن صلاة الجماعة حين كان طفلا. أصو دائما إسا دائما صلاة جماعة فودا بجدان عمر بن عبد العزيز كن أبان إسا بيا شام جرا إني بيا مدينة جرا يرو كان عطاء شيء إسا نمني سبرسيسو مالف صلاة جماعة فودا بجدي غافت يرو كان يا شيخ ani warra kaadimaatu rifeensa narraa aaduu jira, rifeensa aadachaaf sababa rifeensa aadachuutiif salaata jamaa dhufuu dhabe jedheen. فكتب عطاء من المدينة المنورة إلى عبد العزيز في الشام. قال يا وهي بيا مدينة رجر شامي بريس كنو علمي كان كي سبب رفنسا عادت دجدوف رفنسا بريتش فت دجدوف صلاة جماعة دفودا بديت على تبريس. أبان كن علما كان هركر رنك أمني وشرورون جنيني إهلق له شعره كله الذي أشغله عن الصلاة. رفنسا إني بريتش فت دجدي كانت صلاة دب غوتور رادي مولاتا غودي عليه رحمة الله عليه. كناف ijoolleetiin daangaa wahii godhuufin barbaachisaadha jechuudha. Bakka hundatti ijoollee leeysa kullu maa yukhxi'u al-abnaa'u yanfa'u maahu at-taghaadi. Waan ijoolleen balleessite hunda dhiifamaan irra darbuulleen hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf guddisa ijoollee keessatti daangaa ijoollee godhuun barbaachisaadha. Eega guddisa ijoollee kana godhuun barbaachise guddisa ijoollee keessatti dogongoroota jiran hirdina jiran walii himna. Tokkoffaa irratti dogongora ijoollee guddisuu keessatti argamu ijoollee kuni maal beeka kuni homaa miti kuni jedhanii daa'ima waa barachuu dhorguun dogongora. Hayyoonni waan jedhan man addaba waladahu saghiiran sarrahu kabiiran. Namni ilmaan isaa daa'imummaan adaba barsiise, namni ijoollee isaa ganamaan naamusa barsiise gaafa guddatan si gammachiifti jedhan. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجمها ربي كلكم راع. شفتي كيسانو تيسيد جدا، شفتي كيسانو تيسيد وان تيسيتن الراهنغا فتمتنيه غباس برا كيست نمني ربي وان اني تيسو ركاي كوان تيسو سن الرا دغتي دغي ديمي جنة الرتي حرام ربي سغود ايدان. ijoolleeteen wanni guddaan dogongora tarbiyaa keessatti nuti argamnu ni maal beetti jedhanii barsiisuu dhabuudha jechuudha. Inni lammaffaa haadhaa fi abbaan dii wallaaluudha. Haadhaa fi abbaan dii wallaaluudha. Namni tokko yoo waan tokko qiimaa isaa beeke waan saniif uf wareega. Yoo nama diinii beeku taate, yoo nama diinii jaalatu taate ijoolleetee akka isiin tartiiba godhataniif
guddisa bareedaa guddisa jechuudha. Dogongorri guddaan haadhaa fi abbaan waa beekuu dhabuu, haadhaa fi abbaan diin irraa waa hubatuu dhabuudha jechuudha. Inni sadaffaan hidhannoo badaadha. Jalqabaa ati ilma keetii hidhannoo gaarii ta'uu qabda. Ilmaan kee tokkoffaa sitti hidhatan. Haadhaaf abbaatti hidhatti ijoolleen. Hidhannoo gaarii ijoollee ta'uu qabda. Mana keessatti akhlaaqni gaggaariin sirra argamuu qaba. Haasofni gaariin sirra argamuu qaba. Ijoollee dura teettee kijibuun ijoollee duratti hin barbaachisu jechuudha. Ijoolleen eessa oolti? Maal barataa jirti? Barsiisaan isaa kun agam barsiisaa jira? Ijoolleen waan kanatti hidhatti to'achuun duuka deemanii ilaaluun barbaachisaadha. Inni afuraffaa haadhaa fi abbaan ilmoo ofii xiqqeessuudha. Dogongorri guddisa ilmaa keessatti namatti argamu haadhaa fi abbaan ilmoo xiqqeessuudha. Yoo ilmi isaanii dubbate callisi maal beeytaati gowwaa jechuuni. Ilmoo tana waan inni dubbatu hunda irratti fashaleessu, yaada isaa fudhatuu dhabu, ijoollee callisiisuun xiqqeessuun kun dogongora. Yaa nama ijoollee bakka gaariin barbaadu kulli abnaa'ika aban rahiimaa wa aniisan sadiiqaa wa akhan rafiiqaa. Ilmaan keetiif abbaa rahmata qabeessa ta'i, hiriyyaa gaarii ta'iif, abbaa qofan ta'in barsiisaa ta'iif, abbaa qofan ta'in nama inni fakkeenya irraa fudhatu ta'i. Dogongora haadhaa fi abbaan guddisa ilmaanii keessatti qaban addarbul kathiir, tumaa itti heddummeessuudha. Ijoollee amma dhaanuudha. Ulamaan waan jedhan ijoollee tumuun ijoollee dhaanuun akka soogiddaati jedhan. Soogiddi yoo nyaatatti baay'isan nyaanni ni bada jedhan. Ijoollee yoo dhahaatti baay'isan amma tumaatti baay'isan ijoolleen hin baddi jedhan. Ruknii islaamaa keessaayyuu ijoollee dhahaa shar'iin kan itti akeekte isii waggaa 10 geette. Muruu awlaadakum, ijoollee teessa yoo isii waggaa 7 geette salaatatti ajajaaya. Yoo isii waggaa 10 geette itti tumaa rasuulli waggaa 10tti akeekii godhan. Ati daa'ima waggaa 7 waggaa 6 maatum bar ruknima islaamaatu kama sila aarii keetiitii miti, dallansuu keetiitii miti, bar kama salaataatu waggaa 10 irraa jalqaba. Ati ijoollee waggaa 7 waggaa 10 gadi tumtee sammuun doomsin tumaan gaafa itti heddummaate ijoolleen hin baddi jechuudha. Umar ibn Abdul Aziz waan jedhe gaafa gadaa isaa ijoollee abukaadoo ta'uuf mirga ijoollee eeguuf ijoollee dhahaa sadirran dhahinaa jedhe Umar. Ijoollee sadirran dabarsinaa jedhe dhaha. Ati amma dhiittee madeessitee dhooftee laalessite ijoollee sammuutu dooma jechuudha. Akkasuma bakka malleen dhahin ijoollee fuula keessan tumin, mataa keessan dhahin, qaama saalaa keessan dhiitiin hin dhahin, akka maleetti illee hin dhahin. Hiriyyaa isii biratti hin tumin, nama biratti hin dhaanin. Ijoollee teetii kabaja godhi. Waan dogongoraa waan silaa haadhaa fi abbaan ilmoo guddisuu keessatti dogongoran annizaa'u bayna alwaalidayn, wal dhabdee jidduu abbaa manaatiif haadha manaati. Haadhaa fi abbaan manaa gariin ijoollee dura taanii wal dhaban. Wal dhaba keessan ijoollee duratti waliin hin dhabinaa. Dhoofifadhaa ijoollee irraa. Ijoolleen sammuutu miidhama, xiinsammuu saayikooloojikaaliin isaanii hin miidhamti jechuudha. Yoo haadhaa fi abbaan manaa wal lolte ijoolleen xiqqoo miti gugurdoon hin miidhamti jechuudha. Kanaaf wal dhabdee keessan ijoollee duratti hin godhina. Waan guddisa ijoollee keessatti dogongora ta'urraa rufaqaa ussuu hiriyyaa badaa. Haadhaa fi abbaan hiriyyaa ijoollee beekuun barbaachisaadha. Yoo hiriyyaan ijoollee keetii nama gaarii, nama rabbi beeku, nama salaatu, nama rabbi sodaatu ta'e ijoollee keessan hiriyyaa isii kabajiifi. Manatti yaaminuu dhiyaadhaa jedhiin. Yoo ijoolleen hiriyyaa gaggaarii qabaatte affeeriif hiriyyaa ijoollee keetiin saalfachiisin. Hattan Ahnaf ibnu Qees waan jedhe jannibuu awlaadakum suhbata sufahaa jedhe Ahnaf ibnu Qees rahmatullahi alayhi. Ijoollee teessan hiriyyaa gowwarraa fageessaa jedhe. Hiriyyaa umaan beeyne ta rabbiin sodaanne ta bakka malee dhaabbatturraa ijoollee teessan fageessaa.
namni nama waliin oolu fakkaata. Ilmi namaa gaafa du'e waa sadi malee wanni hundi isarraa dhaabbattii jedhan. Sadaqaa jaariyaa beekumsa ati dhiistee deemte, aw waladun saalihun yad'uu lahu, ilma gaarii, ilma bareeda, ilma rabbi sodaatu ka ati adaba gaariin guddiste, kasi duuba abbaa isaatii haadha isaatii araarama kadhatu jechu. Ilmoon gaafni isiin araarama sii kadhattu, gaafni isiin rabbii sii kadhattu, gaafa ati diin barsiifattee jechu. Wanni minbara sayyidni khalqi irra dhaabbadhee isinitti lallabu tawhiida rabbii cimsaa. Wanni namni ittiin milkaa'u yeroo kamuu tawhiida. Waan biroo hin abdatinaa, waan biroo lafa jalaan ittiin hin deeminaa. Aqiidaa hawaasaa eegaa, lafan burjaajeessinaa, tokko ta'a. Warra tokko ta'u warra wal qabatu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آد ربي قبضا، إسلام ما قبضا، tokko tahaa, walin qoodinaa, walin jibbinaa, walin assadinaan dhaamsa.